Hashamaa hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii faana aartii YouTube baga ayyaana irreechaa bara 2021 bacaqii gannaa baatanii buuqaa birraa geessan isiniin jedha dhaggeeffattoota keenya. Nutis xiyyeeffannoo guyyaa har'aa waa'ee irreechaa guddaa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti gaggeeffamuuf deemu irratti yaada xiyyeeffannoo muraasa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya hordofaanis afeerraa keenya. Amma gama sagantaa keenyaattan isin dabarsa. Turtii gaarii qabaadhaa. Ammas irra deebi'uudhaan ayyaana irreechaa bara 2021 Oromoonni biyya keessaaf alaan jirtanii baga ayyaana irreechaan isin ga'e jenna. Ayyaanni gadaa ayyaanni irreechaa 2021 ayyaana milkii, ayyaana eebbaa fi ayyaana galma bilisummaa ilmaan Oromoo itti haqa ofii argatu nuuf haa godhu isiniin jenna. Ilmaan Oromoo akkuma beekamu jiidhaa qabatee Oromoon waaqa isaa waammachuuf gara malkaatti kan inni waqtii kana bobba'u. Kun ammoo kan har'aa otoo hin taane Oromoon waggoota miliyoona duraa sirna amantii gaggeeffannaa yookaan immoo sirna irreechaa aadaa isaa keessaa isa tokko irreechaa kan inni itti beekamu. Egaa yeroo ammaa kana Oromoonni Oromiyaa rogoota hundarraatii gara magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti qeerroon xiiqiin guutamtee faaya adda addaa faayyatee gara magaalaa Finfinnee seenee jira. Kan ammoo seenuutti jiranii ganamaa kan seenanis ni jiranii. Haa ta'u malee mootummaan bilchiginnaa ayyaana kana ayyaana kaabinootaa gochuudhaaf tattaaffii jabaa haga ammaatti godhaa jira. Akkasuma qeerroo sodaachisuuf shiroonni adda addaa akka Oromiyaa keessaa qeerroo wal gurmeessee gara Finfinneetti hin deemneef ugguriin garaagaraa akka godhamaa jiru. Akkasuma ammoo qeerroon galmaa'ee galmee irratti maqaa fi waraqaan eenyummaa isaa harkaatii fuudhamee gara magaalichaa seenuu danda'a waan jedhus shira bilchiginnaan baafate miliqee gurra uummataa bira ga'ee jira. Haa ta'utii akka qeerroon hin deemneefis ajjeechaanis itti fufee jira, hidhamuunis itti fufee jira. Akkasuma namoota irreechaa ba'anii sodaachisuunis magaalaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jira. Haa ta'u malee qeerroo fi ilmaan Oromoo ayyaana xiiqiiti jechuun gara magaalaa Finfinneetti akka bishaanitti dhangala'aa jira. Oromoon haqa isaa mana isaa irratti gaaffii eenyuu hin gaafatu, wareegama barbaachisu kafaluuf immoo Oromoon akkuma kaleessaa qabsoo isaa jabeessee itti fufa. Irreecharraas wanti isa hambisuu hin jiru. Egaa yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee keessatti gochi bilchiginnaa yeroo ammaa kana ayyaana irreechaa akkuma bara darbee danquudhaaf shiroota adda addaa xaxaa jirti. Haa ta'utii qeerroon Oromoos kanaa fi harka laachuu didee wareegama isarraa eegamu kafalaa jira. Guyyaa har'a magaalaa Finfinnee keessattis shororkaa uumuu fi akkasuma namoota gara irreechaa magaalaa Finfinnee seenan bakkaa bakkatti qabanii sakatta'u. Akkasuma uffata kana maaliif uffatte jechuudhaan uffata hagaa filanitti gahanii jiru. Qeerroon sanaaf harka laanne alaabaa kana qabii kana hin qabin kan jedhus dhufee jira. Waan nama ajaa'ibu. Akkasuma ammoo ayyaanni irreechaa ayyaana Itoophiyaanotaati jedhanii poostera guddaa irratti addabaabayii adda addaa irratti dhaabanii jiru. Kunis aadaa sanaa gara kamitti geessuuf isa jedhu waan nama shakkisiisudha. Dhugumatti aadaa uummati Itoophiyaa miti, uummati Kuush, uummati guddaan itti dhimma ba'aa jiruu fi turedha. Silaa uummata Itoophiyaadhaaf madda beekumsaa, madda ittiin uummati sun waan qabu keessatti beekamu ta'uu danda'a ture. Haa ta'utii sirni dhufaa darbaa, sirni bilchiginnaas haa ta'u, sirni aadaa durii yookaan immoo warroota durii deebisuudhaaf tattaafatan ammoo waan Oromoon itti cichuu yookaan immoo waan Oromoo mul'isu tokko balleessuudhaaf kan tattaafanii guyyarraanii. Haa ta'utii akkuma beekamu Oromoon immoo sana harkaa laachuu didee haqa isaa biyya isaa handhuura isaa magaalaa Finfinnee irratti
irreechi wareegama yeroo TPLF ture wareegama guddaa kafalee nama 700 ol qeerroo 700 ol hawaasa guddaa maanguddoota ijoolleetu hin jedhin nama 700 ol wareegama sarraa barbaachisu kafalee as ga'ee jira. Qeerroon yeroo ammaa kana dhaadannoo adda addaa tiishartiilee garaagaraa irratti barreeffatanii jiru. Sun ammoo mootummaa Bilchiginnaa biratti yakka ta'ee mul'atee jira. Qeerroo hidhuu dararuu akkasuma ammoo yeroo ammaa kana konkolaataa waraanaa kan ittiin biyya eegan otoo hin taane kan magaalaatti eegan otoo hin taane kan ittiin 2017 wayyaanee ittiin Oromoo fixee gadi yaasuudhaan Abiy Ahmed sodaachisaa guddaa keessa akka uummati galuuf shira xaxamaa jira. Sana uummati Oromoo sunis nun dhaabuu waan arginee darbinee qabsoo amma Abiy fide keessa darbinee jirra moonee injifannee jirra. Kanaaf irreecharraa hin hafnu yoo wareegami barbaachise aga lubbuutti dhufellee nuti rabbi keenya galata galchuu waan deemaa jirruu fi rabbii lubbuu keenya jannataan nu kenna jechuudhaan Oromoo fi qeerroon waltumsanii gara irreechaatti akka bishaanii dhangala'aa jiru. Irreechi baranaa ammoo irreecha Bilchiginnaa abdii murachiisu ni goona jechuun qeerroonis dhaadannoo isaa as ga'ee dhaadannoo isaa dhageessisaa gara magaalaa Finfinneetti deemaa jira. Egaan sirni mootummaa Bilchiginnaa kan hiikaa irreechaa hin beekne Oromoota irreecharraa hambisuuf abjuun ni qabu milkaa'utti hin jiru. Shiraa fi akkasuma ammoo gaafa irreechaa deebi'an dargaggoo hidhuu dargaggoo barbaadan ka sodaa irraa qaban qeerroo akkuma guuraa jiran hidhuu kanneen ammoo gara leenjii waraanaatti erguufis karoorri jabaa baafame akka jiru odeeffannoon keessaadhaan nu qaqqabe ni jira. Hojjettootumti qaama dhimma waraanaa keessa jiran akka odeeffannoo keessaan nuuf erganitti shirri Abiy godhaa jiru shira isa milkeessu miti. Haa ta'u malee ammoo haga jirutti waa hedduu balleessuuf biyya sana balleessuuf akka deemu keessaan nuuf himanii jiru. Waraanni biyya sana keessatti irra guddeenyaan dhalattoota Oromoo haa ta'an malee isaanis kanneen dirqamanii fi akkasuma haalli jireenyaa tokko tokko itti ulfaate garasitti kan deemanii. Haa ta'u malee ammoo qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru isa borii egeree keenya waliin ejjennoo qabnu ifatti mul'isuu baannus bor waraana sana cina dhaabbannee sirna Oromoo ajjeesee Oromoo dhabamsiisuu ofirraa kaasuuf qophiitti akka jiranii fi ijaarsa jabaa akka wal ijaaraa jiranis odeeffannoo kana namni dhimma kana sagaleedhaan nuuf ergee jira. Yeroo biraa sagantaa biraan sagalee sana akka ajaa'ibaatti bareechinee isin biraan kageenyu ta'a. Egaan uummanni Oromoo ammoo shira kana wal tumsee wal eegee akkasuma dargaggoon otuu wal hin gatin rakkoo fi gidiraan kamillee yoo dhufe wal cina dhaabbatee irreecha isaa nagaadhaan kabajatee nagaan akka gara qe'eesaatti deebi'ee qabsoo isaa itti fufu nutis gama keenyaan dhaamsa keenya dhaammannaa. Akkuma Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo Abbaa Gadaa Tuulamaa akka guyyaa irraa jedhanitti eenyuyyuu irreecharraatti eenyuun daangessuu hin danda'u. Magaalota Finfinnee fi naannoo ishee jiran keessa Oromoon jiru hundi daangaa tokko malee ba'e ayyaana isaa ayyaana irreechaa gaggeeffachuu mirga guutuu qabaa. Kun galata waaqaa galchuudha malee siyaasa kamirraa walabaa. Oromoo fi qeerroo waan eeggachuu qabu naamusa godhatee nagaadhaan akkasuma ammoo dhimma koronaa irratti walirraa siiqee akka wal tiksee waliin ba'ee ayyaana isaa kana irreecha isaa irreeffatee gara qe'eesaatti nagaan deebi'uunis karaa OMN dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Egaa dhaamsa kana eeggannee nutis ilmaan Oromoo fi qeerroon wal tumsuudhaan tokko ta'uudhaan sirna nama nyaataan nafxanyaa kan magaalaa Finfinnee buufatee argaa Oromoo jibbu kana gara gubee qeerroon dhiichisee akka jirus akka qabsootti jirus of mul'ise galuu qaba jenna nutis. Egaa dhaggeeffattoota keenya ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana milkii ayyaana bilisummaa ayyaana waggaa
dhuftuu woboo wajjin magaalaa handhuura Finfinneetti kabajnu nu haa godhu. Kanas Rabbi nu agarsiisa. Itti milkoofna, jabaadhaa, qabsoo keessan cinas dhaabbadhaa siniin jenna. Horaa bulaa deebanaa, ayyaana gaarii, ayyaana milkii siniin jenna. Ilma na bagada, tumbirati, tunerati,